Qullubbii yookaan shunkurtii adii ganama garaa duwwaatti nyaachuu kan jedhu laallarra. Mee qullubbii adii ganama osoo cireen nyaatiin dura garaa duwwaatti nyaachuun fayyaaf faayidaa akkamii qabaa kan jedhu laalla. Akkuma beektan egaa qullubbiin adii fayyaaf faayidaa hedduu qaba. Kan ijoollummaa keenyarra kaanee wanta dhagaa guddannedha. Mee ganama immoo garaa duwwaatti qullubbii adii nyaachuun maal fayyadaa? Of eeggannoo akkamii gochuu qabnaa? Akkasumas hagam kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'aatii waa'ee fayyaa waan hedduu irraa baradhaan jedha. Qullubbii adii erga buqqa'een turiin yookaan guyyaa tokko lama hin caalle ganama garaa duwwaatti tokkoo isaarraa ija lamaan ishee cabsinee yookaan fottoqsinee osoo hin bilcheessin yoo nyaanne faayidaa hedduu irraa arganna. Keessumaa qullubbii adii erga buqqa'ee torbee tokko hin dabarre guyyaa torba hin caalle jechuudha. Ho'aasaa ija tokkorraatii lamaan ishee folloqsinee yookaan fottoqsinee osoo hin bilcheessin yoo nyaanne faayidaa hedduu irraa arganna. Yoo baay'ee bilchaate qabiyyee isaa keessaa kan hedduu fayyadu kan alisiin jedhamutu ho'a sanaan dalagaa ala ta'a waan ta'eef osoo hin ho'isin yookaan osoo ho'in argin rooma isaa dheedhiima isaa tusee filatama. Roomsaa dheedhiin isaa kuni osoo hin ho'in yookaan osoo hin bilchaatin yoo ganama ija lamarraa folloqsinee nyaanne faayidaa inni kennu keessaa kan inni guddaan tokko dhibee vaayireesota adda addaan dhufan ittisuudha. Fakkeenyaaf dhibee vaayirasii kan utaalloon itti fidan dhukkuba utaalloo yookaan qufaa nurraa ittisuuf akkasumas dhukkuboota vaayirasii fi baakteeriyaan dhufan kanneen biroo nurraa ittisuuf ni gargaara. Qullubbii adiin antioksidaantii kan jedhaman wantoota seelota keenya miidhan nurraa ittisan waan qabuuf fayyummaaf baay'ee gaariidha. Kana malees ziinkii fi vaayitaamin C hedduu waan qabuuf vaayirasii fi baakteeriyaa adda addaa qaama keenya irraa ittisa. Qullubbii adii tokkorraa ija lama fottoqsinee yoo ganama nyaanne mallattoo utaalloo ni hir'isa. Yeroo utaalloo qabnu nyaanne ni hir'isa jechuudha. Daa'imman yeroo utaalloo godhatan morma isaaniitti yoo qullubbii adii rarraafatanii deeman fooliin isaa qofti furrii fi haxxiffannaa utaalloon fidu ni hir'isa jedhamee tilmaamama. Qullubbiin adii wanta alisiin jedhamu kan akka qaama keenya keessa koolesterooliin irratu taasisu kan taruun dhiigaan barbaachisne uumamu ittisuu fi dhiibbaan dhiigaa akka ol hin kaane hir'isuu waan qabuuf walumaagalatti fayyummaa onneef baay'ee gaariidha. Dhiibbaa dhiigaaf koolesteroolii hir'isuufis to'achuufis ni fayyada jechuudha. Kana malees sirna soorata bulleessuu fayya qabeessa akka ta'uuf daayijestiin sistemiin fayya qabeessa akka ta'uuf paarasaayitoota adda addaallee raamoo garaagaraa marrummaan keessatti argamanii fi baakteeriyaa qaama miidhan marrummaan keessaa dhabamsiisuuf ni gargaara. So overall dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf akkasumas koolesteroolii gad buusuudhaan fayyaa onneef akka dhiigni fayyuman kan tarre akkasumas sirna bulleessuu soorataaf hedduu fayyada jechuudha. Kana malees immoo paarasaayitoota adda addaa fi baakteeriyaa qaama miidhan illee ni dhabamsiisa. Kana malees fayyummaa gogaa eeguufis ni gargaara. Qullubbii adiin finnisa hir'isuuf shiffiita adda addaa gogaa irratti ba'aniif akka gogaan keenya ifa aduun hin miidhamneef ni gargaara. Kan argachuufis nyaachuunis ta'e daaknee yoo gogaatti dibanne ni ta'a yookaan ni gargaara jechuudha. Akkasumas dhabinsa hirribaa yookaan hirriba jeeqamaa hirribni nama qabuu diduu erga xiqqoo rafanii immoo deebi'ee namarraa baduu walumaa galatti insoomiiniyaa kan jennu jeeqamuu hirribaa sirreessuuf ni gargaara. Kana malees kaanseroota adda addaa kan akka kaanserii piroosteetii, kaanserii sombaa ittisuuf ni gargaara. Asmii dabalatee allarjiiwwan garaagaraa nurraa ittisuuf ni gargaara. Fakkeenyaaf allarjii gogaa, saayinasii, asmii fi kan kana fakkaatan hir'isuufis ni gargaara. Namoota dhibee sukkaaraa qabaniif hanga sukkaaraa to'achuufis ni gargaara. Gilaaseemik kontirooliif yookaan hanga sukkaaraa qaama keessa to'achuufis ni gargaara. Dadhabbii qaamaa hir'isuu fi miira dhukkubbii yookaan dhukkubbii ilkaanii salphisuuf ni gargaara. Fakkeenyaaf yeroo ilkaan keenya dhukkubu yoo qullubbii adii ciniinnee itti tursiisne mala dhukkubbii hir'isuu qaba. Akkasumas miira dhukkubbii walumaa galatti hir'isuu qaba. Kanneen callisanii immoo dadhabbiin qaamaa isaanitti dhaga'ama. Kanaafis ni fayyada jechuudha. Fedhii nyaataallee ni fooyyessa. Appitaayitiin akka dabaluuf ni gargaara. Ganama garaa duwwaatti lamaan ishee folloqsanii nyaatan. Kana dabalataanis fayyummaa lafee eeguu irratti gahee guddaa qaba. Akkasumas rifeensi mataa akka nurraan dhumne pirootinii kana taasisu of keessaa qaba.
So kanneen rifeensi mataa caccabee irraa dhumee isaan rakkise ganama qullubbii adii garaa duwwaatti nyaachuun gaariidha jechuudha. Kana malees egaa faayidaa hedduu qaba. Kanaaf ganama qullubbii tokkorraa ija lamaan ishee folloqsinee osoo nyaannee gaariidha jechuudha. Miidhaa immoo qabaa kan jedhu immoo ilaallu. Miidhaa akkamii qaba garaa duwwaatti yoo nyaanne kan jedhu. Al takkaatti garaa duwwaatti qullubbii tokkorraa ija lamaan ishee folloqsinee sanaa ol nyaachuu hin qabnu. Ija lamaa ol yoo nyaanne miidhaa yeroo gabaabaa fiduu danda'a. Shunkurtii baay'isanii nyaachuun foolii afaanii gaarii hin taane fiduu danda'a. Akkasumas garaa duwwaatti baay'isanii nyaachuun garaacha miidhuu danda'a. Haqqee fiduu danda'a, ol guurraa jechuudha. Akkasumas hanga sukkaaraa gad buusuu danda'a. Haayipogilaasemii gochuu danda'a jechuudha. Akkasumas nama dafqisiisa. Kanaaf qullubbii adii tokkoo isaarraa ija lamaan ishee folloqsinee guyyaa guyyaatti ganama garaa duwwaatti yeroo dheeraaf nyaachuun tariitii yoo yeroo dheeraaf ija lamaa ol yoo ta'e ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6 kuntiinis yoo nyaanne tariitii namni sun salphaatti illee dhiiguu danda'a jechuudha. Bleeding disorder develop gochuu danda'a. Kanaaf darbee ganama ija lamaan ishee ija tokkorraa ija lamaan ishee folloqsinee nyaachuun faayidaa hedduu qaba jechuudha. Kanaan ala miidhaa adda biraa hin qabu. Galatoomaa turtii gaarii.